Akkam jirtu qaqqaaliin ilmaan Oromoo guyyaa irraa kan ammoo gaa waan aaraa tokko isiniif qabadhee dhufeeran isiniin jedha. Guyyaa irraa kanas gaa aappii afaan Oromoo ijoolleen Oromoo hojjetanii guyyaa irraa kana isiniif qabadhee dhiyaadheera jechuudha. Aappiin kun aappii ajaa'ibaati gaa kana booda Facebookii fayyadamuun afee jira jechuudha. Maaliif yoo jettanii aappii afaan Oromootiin ijoolleen Oromoodhaan hojjetan waan haaraa waan fidanii dhufaniif egaa isa kana booda hundumti keenya isa fayyadamuutiin irra jiraachuudha. Kanaaf guyyaa irraa kanas namoonni baay'een keessaan nagaafachaa turtanii iimeeliin nu didee akkasumallee iimeelii fudhachaa hin jiru namoonni baay'een akkamitti galmaa hojjettanii namoota nagaafataniif tiitooriyaalii kana hojjechuuf na barbaachise. Akkasumas namoota aappii kana hojjetanii jajjabeessuudhaaf illee hojii isaanii kana akka wanta gaariitti ta'u yookiin immoo akka babal'atuudhaaf karaa YouTube kana qopheessuuf dirqameera jechuudha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota koo yoo amma dhumaatti nu hordoftan akkaataa itti hojjetan illee isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaan guyyaa irraa kanan isiniif beeksisu koomentii koo jalatti kan barreesse naaf beeksisedhe Yooyyaa Times kan jedhudha. Yooyyaa Times ettanii yoo search gootan isiniif fidaa jechuudha yookiin immoo linkiin descriptionii keessa jira. Egaan viidiyoo mucaan kun hojjetu yookiin immoo Mikoon hojjetu viidiyoota garaagaraa baay'ee namatti tolanidha jechuudha. Piraankoota garaagaraan hojjeta akkasumallee namoota garaagaraa inaffeeraa chaalenjii garaagaraa irratti hojjeta. Kanaaf viidiyoo isaa keessa galaatii ilaalaa akkasumas illee viidiyoon hojjetu baay'ee kan namatti tolanidha. Afaan Oromoo guddisuu keessattis qooda isaa baataa jira jechuudha kana mucaan. Egaa isin YouTube kana galtanii subscribe gochuun isinirra jira jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo jalqabaa irratti kan isin gootanii gara App Store jechuudha. App Store yookiin immoo Play Store irra galtu. Play Store irra galtanii Ammayyaa jettanii kun akka kanatti barreessitu jechuudha. Ammayyaa jettanii Ammayyaa jettanii barreessitu jechuudha. Zan search gootu. Kana booda kun tokkoffaa irratti jechuudha kan isiniif dhufu jechuudha. Kun odaa irratti click irratti gootu. Iddoo kanatti akkuma argitanii downloading godhanne waan ta'eef downloading jedha jechuudha. Kana booda amma downloading isaa jalqabeera kanaaf imma download isiniif godhaa jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo kun akkuma argitanii tumanni download godhaa jiru. Iddoo kanaatti akkuma argitanii namoonni 100 ol download godhataniiru reefuu jechuudha. Aappiin kun kan gadhiifame. Kan biraan illee iddoo kanaatti dhuftanii reet gochuullee hin dagatinaa namoota kan hojjetan jajjabeessuudhaaf jechuudha. Kana reet gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kan biraan immoo waan isin gochuu hin daganne yaada qabdan immoo keessatti kaa'uus hin dagatinaa jechuudha. Fakkeenyaaf hammanii yoo reet gochuu barbaade iddoo kanatti kiliik irratti godhee zan kana booda as keessatti immoo baay'ee namatti tola. Fakkeenyaaf hidhee yoon barreesse baay'ee namatti tola. Hidhee yoon barreesse jechuudha. Kana booda posting godhaa jechuudha. Kana booda kun akkuma argitanii thank you for your sharing jedhaa jira. Kana booda danettanii dabartu jechuudha. Kun akkuma argitanii aappiin kun yeroo ammaa kana download ta'ee %99 irra geera jechuudha. Inni download gochaa jira. Kun akkuma argitanii iddoo kanatti footoo namoota kanaan dura irratti gadhiisan illee kun akka kanatti mul'ata jechuudha. Kun amma akkuma argitan yeroo ammaa kana install gochaa jira jechuudha. Kun akkuma argitanii guutummaa guutuutti naaf download godhee fixeera jechuudha. Kanaaf as keessaa ba'ee amma dhaqeen aappii sana banaa jechuudha. Aappiin suni kun olaa dhufee kana galeera. Zan aappii kana irratti kilik gootu jechuudha. Erga aappii sana irratti kilik gootanii iddoo kana dhufaa jechuudha. Namoonni kanaan dura qabdanii seenii jettu. Namoonni immoo hin qabne immoo galmeessi jettu jechuudha. Galmeessi itti buutu. Zan iimeelii keessa sin gaafata gaafa sin galmeessii keessa galtan. Fakkeenyaaf hammanii iimeelii kun gashaa fakkeenyaaf lataa dhalootaa jedhee iimeelii isa kanaan hin galaa jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha. Zan gaafan galu zan galmeessiin jedha jechuudha. Galmeessi gaafan jedhu maal sin jedha jechuudha. Iimeelii keessan akkasin raggaasistan jechuudha. Raggaasifni iimeelii keessiif ergameera iimeelii kee ilaalii jedha. Kanaaf tolee ettu gubbaarraate jechuudha. Zan as keessaa baatanii iimeelii keessan keessa galtu jechuudha. Iddoo iimeeliin keessan yookiin immoo Gmailiin keessan jiru ankoo Gmailii keessan ta'eef Gmailiin banadha. Zan ergan Gmailii baneeti iimeelii isarratti naaf galaa jechuudha. Zan kun akkuma galtanii akkanatti isin dhufaa. Zan restart gochuu isinirra jira jechuudha akka inni isiniif galuufi. Kanaaf amma restart godha. Kun akka restart godheen kun irra keessatti ammayyaa kan jedhu dhufeera. Isa irratti kilik godha. Ergan irratti kilik godheeti nan raggaasisaa jechuudha yookiin immoo maal jedhama ingiliffisa jala badeera. Nan raggaasisaadha maaluma irratti kilik goone. Kun linkii kana jira. Linkii kana irratti kilik gootanii kilik irratti gootu jechuudha. Zan kana booda dhumeera jechuudha. Ofii isaatii kun amma barreeffama isiniif fida akkasin wanticha fixanii. Amma kun akkuma argitanii your email has been verified jedheera jechuudha. Kanaaf amma kallattii gara aappii sanaa deemna.
emailii amma irratti galchitu jechuudha. Amma iddoo ammaatti dhuftanii emailii keessan galchitu. Kanaaf ammani emailii kon galchaa jechuudha. Isaan amma kanatti fayyadamaa ture. Isaan amma dhaqee verify godhee dan jedha. Zan galmeessitu. Kana booda maqaa keessan guutuu sin gaafataa jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan koo guutuun ammani Lataa Labataadha. Amma Lataa Labataatiin kana dura banadheera waan hin ta'eef akkasumatti maqaa nama tokkootiin isiniif hima. Fakkeenyaaf Afaan jedhee Oromoo. Afaan Oromoo fakkeenyaaf Afaan Oromootiin yoon jedhee maqaa maaliin immoo fayyadamuu yookiin immoo username maal fayyadamuu barbaaddu gaafa banuuf jettan jechuudha yeroo baay'ee jechuudha. Fakkeenyaaf ta'ee isa kaa'u jechuudha yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf Oromoo yoon jedhee bareertuun keessan paaswordii jechuudha. Bareertuu jechuun adanaatti fakkeenyaaf paaswordii nan guutaa jechuudha. Zan bareertuu san amma 8 irra deebitanii guuttu. Zan erga kana gootaniiti iddoo kanaatii dhuftanii itti fufeettu jechuudha. Zan suura filadhu isiniin jedha. Suura keessan filattu kana allawwattu. Kuusaa keessaa filadhu jettu. Kuusaa keessaa jechuun kan faayila keessaa jechuudha. Galarii keessa galtanii fakkeenyaaf suura kana yoon godhe zan itti fufiin jedha. Dhumarratti eeyyama yoo laachuu barbaadan kana eeyyama iddoo lokeeshinii keessan ofiisaa akka godhu yoo barbaadan eeyyamattu. Kana dhumarratti immoo erga kanettaniiti xumureettu jechuudha. Iddoo kana dhuftanii zan obsii sin jedhaa jira jechuudha. Kanaaf obsa iddoo kanatti sin gaafata. Amma gara kunoo bakka kana sin fideera jechuudha. Zeen amma akka iddoo kana galtanii waan tokko sin hin jiru iddoo kana keessa gaafa galtan kun iddoo kana bukkeetii 0 qabdu waan tokko hin gadhiisne kana dura jechuudha. Wanta gadhiistanii hin qabdan notification hin qabdanii nama tokko friendii waan tokko hin qabdan jechuudha. Kanaaf waan isin gootanii gubbaa irratti barbaadee jedhu kanatti buutu. Barbaadii irratti fakkeenyaaf ani kanaan dura banadheera Lataa Labataa jettanii yookiin immoo Lataa jettanii search yoo gootan sin fida. Lataa Labataa jettanii kun kanatti qubee kanaatiin yoo barreessitan sinii fida yookiin immoo L2 teekisa jechuu dandeessu search jettu. Fakkeenyaaf kun ola Lataan jechuudha ani akkaawuntii qaba. Zan fakkeenyaaf kun hoteelaan akkaawuntiin koo jechuudha. Friendii 47 qaba. Wantoota garaagaraa kana durallee poostii godheera jechuudha. Yoo barbaadan fakkeenyaaf barbaade iddoo kanatti L2 take search gochuu dandeessu. L2 take jettanii search gootaniinaan kun isinii fidaa jechuudha L2 takeidhaan illee. Kana booda iddoo kanatti dhuftanii hiriyoota dabalii kan jedhu irratti kilik gootu jechuudha. Amma hiriyyaa naaf ta'eera jechuudha Lataanii. Ammani Lataa yoo naaf deebisee yookiin immoo akkaawuntiin nankootiin jalqabaan sun yoo naaf deebisee friendii tokkoon qabaadha jechuudha. Kanaaf akka kanatti banachuu dandeessu. Asumaan kan isinitti himu namoota karaa YouTube yookiin immoo subscribe gootanii warri search gootanii akkasitti dhuftanii galtanii hunda keessaniif iyyuu nan deebisa waan ta'eef akkuma bantaniin maqaa koo search godhaatii friendii keessanitti na dabala. Anis isiniif hin deebisaan isiniin jedha. Haala kanaatiin gabbachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf poostii gochuu barbaadan yaada keessan keessa maalti jira? Fakkeenyaaf mee anaa dhufu onnee barreessinu anaa dhufu ennee fakkeenyaaf yoo akkas goone anaa dhufu ennee fakkeenyaaf jechuudha. Yoo gadhiisnee zan akkasumatti ishee kana gubbaa irratti gadhiistu jechuudha. Kana booda kun akka Facebook irraati wanta adda ta'e hin qabu. Iddoo kanatti sheerii kan mallattoon isheen kun mallattoo sheeriidha. Mallattoo isheen kun komentii irratti barreessuudha. Iddoo kanatti immoo laayikii yookiin immoo wanta sana akka jaallattan kan ittiin ibsitanidha jechuudha. Kanarraa kana fee notification as galaa. Iddoo kana keessa immoo hiriyoota keessan kuusaa waan adda addaa keessa kan kaa'attanii wanta baay'ee keessa suuraalee garaagaraa keessa kaa'uu dandeessu. Hiriyoota keessan haala kanaatiin gochuu dandeessu. Kanaaf haala kanaatiin banachuun hin danda'ama jechuudha. Na hordofuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Akkuma jalqaba irratti isin beeksisee mucaa sana galaati YouTubein jalqaba irratti isin beeksisee sana galaati subscribe godhaa. Inda wal jajjabeessuun gaarii waan ta'eef ankoollee subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Gaaffii yoo qabaattan immoo kutaa kanarratti jechuudha komentii keessatti naaf barreessuu hin dagatinaa. Yaada keessan naga'a. Haala kanaatiin Oromoota aappii hojjetan illee jajjabeessuun irra jiran isiniin jedha. Nagaan turaa viidiyoo biraatiin nama wal garuutti. Ciao.